السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبلين فيكم جرت نجا كيسين فيا كيسيني بقى نجا جرات تامس نجا جرات لا سنين جتا إن شاء الله هرا كان عندنا ناس وجدة سنين تمام بسين بيكوان تيجي بدينا بريدة وين أرجع لاين رت أرجع كم تكوج جتانجا فلالو هدو بريدة يعني طريقة نسأله هدو بريدة رأيتورا إسسان وجدة ترى إن شاء الله أما موجو أكاد توجدان ولمان إسنين تموديسن إن شاء الله سين لك وفبرتي وجدان وجدت ويندن ديسن يجرا يروبا نودين على بيتنا ما يروى ما تكون سوداتي ساروان تيفي mana keenya teenne mooyuu akkamitti buddeen ma isuma buddeena keenya fakkaatu hojjechuu dandeenya ka jedhuuf inshallah har'a waliin hojjennee isin argisiisa jechuudha inshallah nafaan tura kun daakuudha daakuu haga barbaadan itti godhatanii kunaan haga kana hin barbaada daakuu kana maal goona asiktii naqna isa kanatti naqnee mooyuu waan goonu walumaan laallaa jechuudha sitti naqnee boodatti kanatti waliin geenna eega waliin geenne boodatti furoona keessa kenna jechuudha haa oofi kunooti akkasitti furoona keessa kaa'ee jira furoona keessa eega kaa'ee boodatti barata kee kunoo akkasitti furoona keessa eega kaa'ee boodatti akkasitti waliin ga'a jechuudha haga yeroo inni diimatee jedhe irraa baasaa jechuudha inshallah ni argitanii gubbaa qofaan bobeessitanii jechuudha biddeessaa gubbaa qofaan bobeessitanii eega booda irraa baasnee maal akka fakkaatu waliin laalla faana tura hayyee boliyyan kiyya kun akkasitti amma ga'ee jira kun akkuma argitan kanatti amma ga'ee jira cufnee keessaa baafnee hin qabbaneessinaa jechuudha qabbaneessinee boodatti waan goone isinitti mul'isa hayyee boliyyan kiyya akkasitti amma akkuma argitan kana asitti daakuu ga'ee jira jechuudha akkanatti ho'ee ga'ee jira akkasumas bifas jijjiiratee jira amma maal goona daakuu kana waan goonu inshallah walumaan laalla jechuudha kana asitti xiqqoo irraa gingilchuudha ni gingilfama waan ta'eef keessatti yennuu qaba keessatti waan maal jedhama kurtuu isaa qaba jechuudha afaan keessanii liqoota keessanii maal akka ta'e hin beeku haa ta'u garuu yani of keessatti waa qaba jechuudha isa saniif immoo yoo akkasitti gingilchitanii akkasitti gingilchitanii kan naga'a kan arraacitii hojjechuudhaaf jechuudha kurraacitiidhaaf ni ga'a xiqqootteedha kun baqqeedha akkuma argaa jirtan kana kun hin ga'a amma asii amma kaameraatti buusa akkuma argitan boliyyan kun kaameraadha hagam akka itti buusu walumaan laallaa jechuudha kun tokko lama kun ni ga'a akkasitti ni gahaa jechuudha eegasi amma irraanansee wanti nu goonu bishaan itti buusna bishaan itti buusnee amma waliin geenna jechuudha egaa akkasitti waliin ga'ee jira amma asitti kanatti buufadha maaliif jenna isin amma yoo barbaadan kanatti buustanii illee waliin ga'uu dandeessanii an waan naaf hin mijanneef malee haala kanaan garuu bareedaadha asitti waliin geessanii kaatanii asitti buuftanii qal'aa isaati akkuma argitan kana qal'aa isaati booda asitti buusaa jechuudha asitti immoo yoo eega buusee boodatti kun akkas ta'ee asitti ba'ee jira kanaaf iyyuu amma wanni goonu itti qadaadee kaa'aa jechuudha haga ba'uuf hayyee boliyyan kee daakuu eega gingilchitanii boodatti akkasitti kun irra hafaa kana immoo harka keessaniin hin sukkuumtu jechuudha harka keessaniin yeroo sukkuumtan inni hin bullaa'a eegasanii booda immoo maal akka gootan isinitti hima
Egaa obboleewwan kiyya kunoo raacitiin bahee jira. Ana hagana caalaa tursiisuu hin danda'u. Maaliif jennaan hirribni qabaa rafuu waan ta'eef. Kanaafiyyuu amma akkamitti akka goonu kana raacitiin isa bahee jiru kana daakuu isa gingilfannee jirru sanitti buufna jechuudha. Inshallah nafaan jira. Isa kana akkasitti itti buufanna. Samboda soogidda illee xinnoo isiitti buufanna. Soogidda maaliif jennaan isaan mangaan kee xiqqoodha waan ta'eef lamaan itti buusee gaa jechuudha. Kana akkasitti waliin geenna. Bilbila waan harka qabaa jiruuf naaf mijataan jiru. Inshallah nukudee kee waliin dhahee keetiin walitti deebina. Kun obboleeyyan kiyya akkuma argitanii muraa jira akkasitti jabeessitanii waliin dhooftan jechuudha. Xiqqoo hin jabaata waan ta'eef yani obsumaan jabeessitanii waliin dhooftan jechuudha. Yeroo jalqabaatis harkaanis yoo gootan kanaan yoo gootan garuu bareedaadha. Maaliif jennaan dafee isiniif inni jedha waan ta'eef. Akkasitti egaa waliin geettanii boodatti akkasitti qadhiftanii akkasitti egaa qadhiftanii boodatti buddeena bareedaa isaadha jechuudha. Maaliif jennaan hojjedhee siluma argee fi isinitti illee mul'isuu qaba jedheetiin isinitti mul'isaa jira jechuudha. Kanaafiyyuu inshallah akkasitti amma qadaadnee kennaa jechuudha haa ba'uuf. Inshallah walitti deebina booda. Hayya obboleeyyan kiyya walitti deebinee jirra. Kun walitti kana fakkaata baay'ee jira. Amma asitti akkuma isin argitanii ibidda bobeessee jira. Ibidda hin guddistanis hin qallistanis jechuudha. Kanatti gahaadha. Sanbooda mooyyuu maal isinitti mul'isuudha. Dirqama sooftii qabaachuu qabdanii sooftii eega fudhatanii booda zayitii keessan sooftii irratti buustanii yookaan immoo zayitii xiqqeessitanii asitti buustanii jechuudha. Isa irratti hojjechuu eedan sana irratti buustanii fakkeenyaaf akkasitti xiqqeessitanii itti buuftan. Maaliif jennaan hin bareeda hin ta'u waan ta'eef isin jalaa gurraachata jalatti. Akkasitti amma xumureen jira. Amma kana asinitti buusa akkasitti eegas immoo naaf mijataan jiru waan bilbila harka qabu jechuudha. Akkasitti hojjettanii akkasitti maashaallah ta'a jechuudha. Ayya dirqama eegaa kana ta'e boodatti kurreen qaba. Kidaan isaatti gootanii akkasitti akkuma buddeena biyya keenyaa ta'ee isiniif ba'a inshallah ilaaltanii. Kunooti kan irraa baasee jira. Kun kan walii wajjin akkasitti irraa baasee jira. Inshallah hedduu bareeda. Isin yoo mul'ataa jiraate jechuudha. Kun immoo asitti ga'ee jira jechuudha. Amma isin itti qadaaddan dirqama itti qadaaduu qabdan. Maaliif jennaan isin jalaatii babbaqaqa jechuudha. Hin babbaqaqa. Sababa babbaqaquuf jecha qadaaduu qabdanii jechuudha. Akkuma buddeena biyya keenyaatti. Obboleeyyan kee akkasitti dhiifama. Akkasitti xumureen jira. Akkuma argitan kanatti bareeda ta'eetii ba'a jechuudha. Ammas walitti hin maxxana jettanii kan sodaattanis hin maxxanu. Akkasitti dudduubni isaas akkas jira jechuudha. Hedduu bareedaadha. Kanaafiyyuu of biratti ilaalaa isiniin jechuu barbaade. Kanuma isiniin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.